harka fuunee kabajamtoota ilmaan Chim achina jirti qalbiin harka fuunee kabajamtoota ilmaan Oromoo jaalatamuuf kakkaja ay Chim goona harka fuunee kabajamtoota ilmaan Oromoo jaalatamuuf fi kabajamoo gaggaarii fi qaqqaalii akkamiin egaa fayyaa qabdanii nageenya keenya kan jaalalaaf kan kabaja kan onnee teenyarraa burqee bakkuma jirtan isin dhaqqabu isin jecha arralee carcar vaayir reaction isaa qabatee dhufeeti jira gaa'e akkuma barame carcar vaayir reactionoota sirboota afaan Oromoo irratti hojjechuun akkasumas aartiin teenya tarkaanfii takka gara fuuldura tarkaanfatu gochuurratti chaanaala dalagaa jiruudha namoonni chaanaala kanaaf haarawaa taatan chaanaala kana waan nuti gadhiifnu sa'aasaa takka isin bira ga'uuf subscribe like share gochuudhaan nu bira dhaabbadhaa isin jenna akkasumas namoonni waan nuti isin daleenu isinitti tolu comment nuuf godhaadha galatooma ulfaadhaa isin jenna asumaaniin gama Chim goonaatti isin dabarsa koyaa shungee mee Chim goona koyaa shungee mee Chim goona mana tijaarratti beekan tala kuleen gabaa dafinooti nama tijaarratti beekan tala nama garaa nokkateeti dogoggoron wayee foncinacha harba gabbee laatu nyaate du'ugguma akkoosi baasaa gurbaaduna sumaar kattalaafe muka badda wayee baala nyaatu talaanaa ergi baala waleensu uba qabda wayee waan naraasu talaanaa ergi waan najabeessu Chim goonee deebinee jirra egaa kabajamtootaa fi daawwattoota keenya irra sirba ajaa'ibaa sirba addunyaa tana jiiqee akkana qubata akka dhaabeen isinii qabadhee dhufee reaction sirba kana qabadhee dhufuudhaaf turuu kiyyaaf immoo asumaan dhiifamaan isin gaafadha mee sirba kana hedduu nama ajaa'ibaa sirba daangaa alfinash qannootii fi skiyaas mazammar nama ajaa'ibaati wajjin sirba dalagamee dhufeedha sirbi kun bara isaa yaadadhu baadullee yeroo dheeraa dura haadha daangaa qabsooytuu fi gameetii teenya artistii hangafa ganamaa taate alfinash qannootii fi akkasumas artistii keenya beekamaa fi jaalatamaa abbatoo kabbadaatiin wallifamee ture egaa mee gamanumaan amma isaan wallisan osoo hin ta'in kan remix godhamee miciyyoon alfinash qannootii fi akkasumas modeelli keenya yookaanuu sagaleen isaa kiloolee hatee zakkiyaas mazammar yoo hoolisan isin dhiyeessaa turtiin keessan wajjaa ta'u waan hedduu irraa barannaa waan hedduu irraa hubanna jeetii yaada nu faana tura gama sirbaatti isin dabarsa. Vision Entertainment yeroo ammaa aartii Oromoo guddisuudhaaf tarkaanfachiisuudhaaf viidiyoolee quality qaban viidiyoolee babbareedaa nutolan mataa wal qabachiisan hedduu dalagaa dhufu jira sirba kanas Vision Entertainment nuuf galakkisee gamanumaan Vision Entertainment galatoomfachuu barbaanna koyaa shungee mee Chim goona koyaa shungee mee Chim goona koyaa shungee mee Chim goona yaa wayyaa kofoyee yaa wayyaa keentala yaa sahiddiin tattaraare yaa garaa kofoyee yaa garaa keentala yaa sakiddiin gargar baasee na yaa sajjaa abboota keemii ahaa na yaa samaaleen galchumii na yaa dabaa argooja keemii egaa kabajamtoota keenya egaa waan isiniif hin qabu isinuu agartanii jirtanii isinuu akkasitti addunyaa jiitanii ni jirtanii challenge sirba kana godhuunaani anis egaa waan baay'ee irraa dubbadhu hin qabu maaliif wanti yeroo baay'ee dubbachaa turre waan keenya maaliif hin boonne waan keenya maaliif hin daleene waan keenya maaliif addunyaatti hin beeksifne jechaatti ka turre garuu wanta jechaa turre sana amma yeroo gabaabaa keessatti guyyaa akkanatti isin aartii Oromoo yookaanuu sirba keessan akkana boontanii akkana dachii raasaa jirtan kanatti nutis waan jennu qabnu galatooma isin jechuu barbaanna kun fakkeenya jalqabaati akkanumatti itti fufuu qabaa isin hin jenna viidiyoolee garagaraa kan walitti qabee jira challenge jechuudha challenge nama bashannansiisan nama kofalchiisan nama boorsan hedduu jira isin galee challenge san sirba kanarratti kadalagame challenge san laalleetimee walitti deebina sirba kanarraa waan hin haasawaa waan hin qabne jecha gama challenge isin dabarsa Chim goona, koyaa shungee, mee Chim goona, yaa wayyaa kofoyee.
Bakabdawulye wana rasun talana erki wana jabesu. Hagu katin wayela gachisa aha hidanare wadaroda. Nadungadu wayagan nadisi gurbabe yambare madakoda. Koya shunge, me chim chim goona. 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 Shunge, me chim chim goona. Koya shunge, me chim chim goona. Yawa ya kufulye yawa ya kentala ya sahitin tatarare. Ya gara kufulye ya gara kentala ya sakitin gargar base. Naya sacha bota kemi aha naya sama legal chumi. Naya daba hargoja kemi gurba naya daba lenargumi. Koya shunge, me chim chim goona. Koya shunge, me chim chim goona. Koya shunge, me chim chim goona. Yawa ya kufulye yawa ya kentala ya sakitin tatarare. Ya gara kufulye ya gara kentala ya sakitin gargar base. Naya sacha bota kemi aha naya sama legal chumi. Sakitin gargar base. Naya sacha bota kemi aha naya sama legal chumi. Naya daba hargoja kemi gurba naya daba lenargumi. Koya shunge, me chim chim goona. Koya shunge, me chim chim goona. Yawa ya kufulye yawa ya kentala ya sahitin tatarare. Ya gara kufulye ya gara kentala ya sakit. Koya shunge, me chim chim goona. Mana tijaratin bekan kala kulenga bada pinoti. Nama tijaratin bekan kala nama gara nokateti. Dugugurun waye fonjinacha harba kape latunyate. Duuguma ako si basa gurbadu nasubar katalafe. Muka betta wale bala nyatu talana erki bala walesu. Bakabda wale wana rasun talana erki wana jabesu. Hagu katin wayela gachisa aha hidanare wadaroda. Nadungadu wayagan nadisi gurbabe yambare madakoda. Tora mansirra kutayan tala gurbatti karo tokoe. Dalacho binegala ya gurba ya gogawara besae. Jalalo kite waya ya gurba magobana ratesae. Koya shunge, me chim chim goona. 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 Okay, challenge ilalee walitti deebinee jirra gaama mee xiqqashoo sirba kanarraa wanta kalama dubbanna waan baay'ee miti isinitti hin dheereysu na waliin turaan isiniin jaa ammallee. Gurbana ya dama lenargumi. Wajjin teessi. Ha ijaru waye bane jare aha nendigum dagaleko. Ha inafu waye bane nafe gurbano nisum jalaleko. Koya shunge, me chim chim goona. Koya waan tole waan ajaa'ibaanin as keessatti argee manguddicha asirra cimcim godhu saniitu na tole akka malee manguddichi keessa kallee hin qabu horrogeedha just faniidha fataa nama godha namtichi manguddichi jechuudha kaanu asirra jiru kuni nama gammachi nama tola cimcim godhee jira akkanatti cimcim godhee jira anyway nama tola mijoolleen akkishi rifeenseetii hin dalagattee fi manni ishiin keessa teessee baay'ee mana kana kilippiin biraa kana duratti dalagamee jira natti fakkaata mukuxaayee lencho I think natti fakkaatu wanto gongorelee comment irra nasre sala manni seetu bareeda
intaltani isni bareeddi mucaanis iftuun nu deebisee jira karaa 8 suufni isaa rifeensi isaa aktii 8 irraanfannee turre yani yeroo sanitti namni akkasitti uffata san uffatu nama ammayyaadha just hedduu takka iftuun nu deebisee waan hedduu nu yaadachiisee jira wani na ajaa'ibsiisee kana lameeni ammallee itti fufna Shunge, me chim chim goona, koya shunge, me chim chim goona, koya shunge, me chim chim goona, koya shunge, me chim chim goona. Mana tijaarratti beekantala kulenga ba. Ajibi ga manguddichi ajibi manguddichi akka malee na tolee jira manguddichi chimchim godhu jira akka addaatti uffannaan mucaatis hedduu akkasitti qalbii nama hataa mucoonis daranii walumaa galatti sirbi kun hanqina takkallee hin qabu nama tola ammayyeessaniititi aadaa modernize godhanii kaameraa qulqullina haalaan qabuu fi akkasumas nama sammuun bilchaataati nama direct godhameedha sirba kuni isin hundiruu warra sirba kana keessatti hirmaatan galatoomaa isin jenna aartiin keenya mataa wal qabannee waan keenya nama biratti banuu akka hin qaanfanne waan nu gootaniif galatoomaa isin jenna kana dura sirboota keenya sirboota biraa biratti banuu nama qaanfachiisa namoota namni jireenya hawaasummaa keessatti namoota garagaraati hojii relation qabaa namoota garagaraati hojiin jiraata walammatee yeroo jiraatu immoo namni ni jira sirba kan kee nama agarsiisu jira kana malaalu jira sirba kan kee nama agarsiisuudhaaf immoo waan bareedaa takka ta'uu qaba ture amma garuu tarkaanfiin aartiin Oromoo keessa jiru hedduu waan nama gammachiisaa namatti toluti manni Oromoo illee hangana takka dammaquu keessanitti an akka callaatiin natti tolee jira galatoomaan isin jaha eega kabajamtoota daawwattoota keenya sagantaa keenya gama xumurarra geenyee jirra eega sirba kanas warree ilaaluu feetan warree hin arki yoo jiraatan description as jala jiru kanarra linkii isaan isiniif keenya achiin gaxuuxanii banatanii wanta kamuu kan isin biraa haachuu barbaadoo jiraate aartiin Oromoo akka guddatu haanuu moor kana daran karaa sadarkaa addunyaatti karaa Afrikaatti akka tarkaanfatoo barbaadan sirboota gadhiifamuu like gochuu qabdanii comment gochuu qabdanii achirraa fuutanii Facebook irratti maxxansuun qabdanii achumarra laaltaniitiif like gootaniif comment gootanii jajjabeessanii subscribe gootanii guddisuu qabdanii channel vision kunillee channel haarawaa waan quality qabu qofa irratti gadhiifamu channel Oromooti channel kanallee subscribe godhaa dafaati guddisaati hope bira dabarsaa hope bira dabarsaa mannoo shawaa bira dabarsaati channel keenya akkasii tokko qabaachuun nuuf hedduu an bareedaadha kanumaan isiniin jaha eegaa kabajamtoota keenya sagantaa keenya xumureetiin jira an obboleessi keessan hagizee hunda isin jaalatu kan isiniin dhaaddatu yeroo mara Oromummaa tana ol kaasee dubbatu ana callaadha nagaan naaf tura. Namatti jaalatteen beekantala nama garaa nokkateeti. Bakab daawwaye waan naraasu talana ergi waan najabeessu.